Harka fuun akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo nagaa keessanii nuti nagaa keenyaadha alhamdulillah baga jiraatan baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'e egaa hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkuma yeroo darbee bilbila keessan ishaaraa quba keessaniitiin itti hidhachuu dandeessan kan wajjin ilaallee turre ni yaadatama jechuudha. Har'a immoo akkaataa itti WhatsApp keessan ishaaraa qubaatiin itti hidhachuu yookiin cufachuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Maarree osoo gara barnoota keenyaatiin hin darbineen duratti chaanaalota keenyaaf warroonni haaraa taatan subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. YouTube channel keessan irra yeroo galtanii Oromoo Samsung search gootanitti bifa kanaan yeroo isin dhufe subscribe gootu jechuudha. Haaluma kanaan subscribe gootu akkasuma channel keenya lammaffaas warri hammammaatti subscribe gootan galatooma jecha kan subscribe hin godhin immoo akka subscribe gootan isin beeksisna jechuudha. Channel keenya lammaffaa argachuudhaaf ramee online jettanii yeroo takka sirra barreessitu. Bifa kana yeroo isin dhufe isa kanadha jechuudha. Yeroo takka logo isaa kanarratti yeroo click gootan bifa kanaan isin dhufa akkuma isa jalqabaatti subscribe bifa kanaan gootu jechuudha. Haye yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa Play Store keessan irra galtanii WhatsApp keessan update gochuutu isin irraa eegama jechuudha. Update gochuudhaaf Play Store keessan irra yeroo galtanitti iddoo search kanarratti WhatsApp itti barreessuu qabdu jechuudha. Erga WhatsApp gootanii bifa kanaan inni kan isin dhufu taanaan update gochuutu isin irraa eegama jechuudha. Haala kanaan update gootu yeroo update gootanii xumurtanitti asii baatu jechuudha. Yeroo update gootanii xumurtanitti kallattiidhaan WhatsApp keessan irra galtu. WhatsApp keessan irra yeroo galtan as iddoo tuqaa sadaa kanarra imaltu. Ergasii iddoo setting geetu tanarra cuqaastu. Ammas fuula kana qabatee yeroo isin dhufe iddoo account tanarratti click gootu jechuudha. Privacy yeroo cuqaastan gara jalaatti yeroo kana gabbuutan iddoo fingerprint lakkeettu tan argattu yeroo takkaaf asirratti cuqaastu jechuudha. Bifa kanaan ergasii as bakka mallattoo cuftuu tana on gootu. Amma wanti isinirraa eegamu ishaaraa quba keessanii galchitu jechuudha. Duraan dursa immoo bakka kanarratti wanti beekuu qabdan bilbilli keessanis yoo dura ishaaraadhaan cufattan gaarii ta'a jechuudha. Akka lammaffaa ishaaraa keessanis hedduu isin cinqu jechuudha fudhachuudhaaf amma quba kiyya hagalchuu nafaana bu'aa isin. Kinoo akkuma isin argitan fudhatee jira jechuudha. Amma wanti isinirraa eegamu bakka kanarratti after 1 minute iddoo jettu tana isa immoo ol deebistaniiti iddoo tana immediately iddoo tanarratti deebisuu qabdu jechuudha. Iddoo kanarratti bakka kanarratti deebisuutu barbaachisaadha jechuudha. Erga kanarratti deebistanii fixanii jirtanii asiyyuu guutuutu inni baatu jechuudha. Duuba deebitanii WhatsAppiin keessan kun ashaaraa quba keessaniitiin cufame moo hidhame moo hidhamnee isa jechuu check gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Kana check gochuudhaaf yeroo takka erga gara boodatti baatanii duuba screen keessan erga balleessanii amma bifa haaraatiin deebitanii WhatsApp keessan irra galtu jechuudha. Ishaaraa qubaa isin gaafatti moo akka isin hin gaafanne check goonaa jechuudha. Amma fakkiyya ishaaraa qubaatiin hidhadhee jira waan ta'eef iyyuu mee akka WhatsAppiin kiyya ishaaraa qubaa kiyya irra deebiidhaan na gaafattu haa ilaallu. Bifuma kanaan kinoo akka isin argitan kana ishaaraa qubaa na gaafatti mee ammaa banu. Kinoo akkuma isin gartan kana haala kanaan WhatsApp keessan ishaaraa quba keessaniitiin cufachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan baay'ee tokko akka isinitti tolu abdiin qaba. Maarree hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf qabanne kanadha. Barnoota birootiif barnoota dabalataatiif chaanala keenya Oromoo Samsung subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Yaada qabdanis ta'ee qeeqa qabdan akkasuma gaafis yoo qabaattan comment irra nuuf kaa'aa isiniin jenna. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.